Kebor Multimedia Production. Afiye sahunda toata utudan kone rakata mara birada bate wankabu gargara humna fi kabenya stakra kusane miskina gargaro utuni fanne imimman dega kan jarra yahu ufiti kabe jarra hataw yagale jiru ya barakata yatima في سهندا توتا وتو الدم كون ركتا مرا بردابتي وانكبون غرغرا هم نافي كبين يستكان كسني مسكين غرغارو وتوني فني إمي من ديغا كان جرياو وفيتي كبين جرهتاو لله 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 لوجه الله لله 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 لوجه الله لله 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 لوجه الله ماتي من كمني أركا كلسا سوانيا تنكمني برمانا كيسا وفيتي كبينيا تشيسي وباسا كينا ربتي أميلين جبسا وجي جالا كيري ربين جالتو من دانسا قدادا كيري هجتون وليف طلوالون وليف دبتو دركا ملمو ما في باهتون وانجاب فمو كبوها جباتو إمي مركاتا كنتا كان قري الراحتاي وانكبون غرغاري نتي سيوباسي مناي جاري وفي سيبريتي تلتي كنداري ركو جيرينا درا براري جغري جيرو يا باركتا يتيما في سهندا توتا وتودن كوني ركتا مرا بردابتي وانكبون غرغرا همنا في كبين يستكان كسني مسكين غرغارو متوني فني إمي من ديغا كان جرياو وفيتي كبين جرهتاو دقلي جيرو يا باركتا يتيما في سهندا توتا وتودن كوني ركتا مرا بردابتي وانكبون غرغرا همنا في كبين يستكان كسني مسكين غرغارو متوني فني إمي من ديغا كان جرياو وفيتي كبين جرهتاو لله 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 لوجه الله لله 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 لوجه الله لله 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 لوجه الله يونوتي غرغر ركتا كينيا ربي نفلا في سامري جيرينيا يوسان نفديهاتا ونيفا جينيا كناف والغرغر ديركا ما كينيا ننجد الرسول تعالى العالم ركتا غرغر كنكا Kebor Multimedia Production. Kebor Multimedia Production. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتك إنك بجمو نجان كنا لفجرتين سناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هركان اتأرجمنو قدين أرسي لتات أنا قد بساسا مقالة أساسا ترجمنا كان يسن دودوبا كنا تأرجاجر تنكون هجي إلمان التوتا قد أساسا كان بيا أمريكا جراني في بيوت الدنيا قوتر جران قماش إسانيتي كون ميشا يالاتي كنا ما كنت أرجم نمو دلا واجه كلا فيا بوفتا فيا أنا قد بساساتي ميشا سنقر تنكوني دبي قد في هدو وانم أجايبو سينا هدو راكن تاري بيوتا إسن أقر تنكن الرا أسجهدا ميشان كوانا كسلبت ميشا العالمو متي إلمان بياجتشون نما
bakka ofii jiraatu qofatti waan gaarii jiraatu osoo hin taane nama qe'ee keessaa bahe rakkoo isaanii cinqii isaanii hiraarii uummata ofii yaadatuutu waan kana godhu. Hedduun keessa warri asirratti qooda guddaa fudhataniin nus akka miidiyaatti hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Ilmaan namni barbaadamu yeroo kanatti illee ka biyyi keenya barbaaddu waan uummanni keenya barbaadu ilma biyyaaf dhaabatu barbaada. Ilma qe'ee isaa nagaa gochuu barbaadu barbaada. Waan haadha isaa tarakkattu tabakkitti deettu dhabdee cinqamtu taarrallee teknooloojiin dhaqqabuu dadhabee wajji rakkatan tana aara galfachiisuu warra barbaadu. Akkasuma immoo abbaa ofii rakkatee kayaala dhabee qoricha bakki irraa bitatuu fi osoma argate iyyuu immoo meeshaa itti yaalamu dhabuudhaan lubbuu hedduutu darbaa ture. Har'a wanni isin hin jennu yoo jiraate warra kana dalaydaniin seenaa irratti galmooftanii baga gammaddanii isiniin jechuu barbaan. Ulfaadhaa isiniin jechuu barbaan. Biyyaaf taatan haadha teessan obboleewwan teessan du'arraa hambiftanii jirtanii haadha teessan du'arraa nama hambisuu rabbiitu nama hambisa. Laakiin ilmi namaa sababa namaa ta'a. Akka meeshaan kun amma isin argaa jirtan kun meeshaalee baay'ee sadarkaa hospitaalaatti meeshaalee gurguddaadha. Meeshaalee kana barbaacha duraan asirraa kiiloomeetira hedduu deemama. Shaashamannee asiin asallaa deemama uummanni rakkataa ture. Deettuu baay'ee karaa kanatti du'aa ture. Asiin shaashamannee osoo deeman karaatti baay'eetu du'e. Seenammaan meeshaa kana fiduutu deettuutu karaa kanatti dararamee karaa kanatti du'aa ture. Asiin asallatti du'aa ture. Har'a garuu du'a san hambiftanii jirta. Waan rabbi irraa dhufte hin danda'anii waan sababa meeshaa dhabuutiin ta'u immoo har'a itti abbaa taatanii jirtanii baga gammaddanii ulfaadhaa. Meeshaan keessan biyya bira isinii gahee jira. Kun haala isin agartan kanaan bakka gurguddaan biyya kana ulamaa'in biyya kana akaabirran jajjabaan biyya kana argamanitti aangawoonni biyya kana bulchan bakka argamanitti akka isin agartan kanatti biyya bira isinii gahee jira. Baga gammaddanii waan isin biyya keessanii gootan yoo jiraate xiqqoon isin bira xiqqoo ta'uu danda'a wanni isin waliif fuutan kun jechuudha. Doolaara 100, doolaara 1000, doolaara 700 olii qabdanii manaa baatee muchaa baatee aannan taatii akkuma jedhamu sana kiisii keessan tokko xiqqoodhaa baatee waan haga kana hojjettee jirti. Si'achi kanaa ol yoo dabaltanii hojjettan uummata keessanii waan isin hojjettan ifaa jechuudha. Uummanni isin galateeffate, xiqqaan isin galateeffate, guddaan isin galateeffate, rabbillee ammoo isin galateeffatee jira. Biyyi isin keessaa baatee illee isin galateeffattee jirti. Borullee gumaata hedduu isinirraa eeganii biyyaa ta'uu jechuun dhalootaaf ta'uu jechuun waanuma kana waan addaan qabachuudha. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Gadabaarra waan addaa taate gammachuun har'a meeshaa kan ittiin simatan waan addaati. Hanga sa'aatii nama galgalaa kanatti ilmi namaa kanumarra ture jechuudha. Kanaaf nu jabaadhaa gumaata keessan ummata kana itti nuu cima itti nuu dabala. Uummanni waan bal'aa isinirraa barbaada. Meeshaan kun sadarkaa biyyaatitti meeshaa bitamuu hin dandeenye jedhamaa ture. Ogeeyyiin fayyaa meeshaa baay'ee bitamuu hin dandeenye karakkataa turre har'a fala arganne isiniin jedhaa jiranii. Nu jabaadhaa xiqqaa fi guddallee itti nuu fufaa waan biyya keessanii hin taa'ettanii itti amantan aarsaa keessan kafaltanii dhiiga keessanii waan as gahe kana waan ta'eef si'achillee hawaasni kunillee eeguuf isinirraa amaanaa fudhatee jira. Ittiin yaalamu isinirraa amaanaa fudhatee jira. Isin galateeffatee jira. Ulfaadhaa galatoomaa. Isin galateeffanne rabbillee isin haa galateeffatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kee Madiinaa Yaayyaa Qaasim jedhama. Hojjettu ekstenshinii fayyaati. Baadiyyaa irratti hojjedha. Asitti argamtee waan dubartoonni akka keetii kan biyya ormaa irra jiraatan rakkoo dubartoota asitti mul'atu kana arganiitiin falayanii waan kana godhan kana maal jetta? Gammachuu guddaatu natti dhagahamaa. An obboleeyyan tiyya biyya alaa jirtu san baay'ee galateeffachuu barbaada. Akka isaan nu yaadanii akkanatti meeshaa hanqate jedhanii jiruu ofii gaqqabanii hawaasa kanaaf yaadanii waan akkana godhuu isaaniitiif hedduu galatoomaa. Rabbi jazaa isin haa deebisu. Ulfaadhaa jedhaan. Akka ogeettii fayyaatti hoo maal jettaan? Akka ogeettii fayyaatitti meeshaalee baay'eetu nu hir'ata jechaadha. Nu guutameetii miti hawaasa keenya akka tajaajilaa jirutti hanqina kana beektanii waan kana yaaddanii nu bittanii nu erguu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa jedhaan. Hoogganoota mana kanaatii fi warroota mana kanaa meeshaan kun bira gale kanaan immoo eegumsa akka taasisaniif dhaamsatti qabdu hoo jira? Hawaasni kun waan kana yaadee yoo godhu isaanii gahaa ta'eetii miti. Wannuma qabanirraa walitti buusuudhaan waan kana yaadanii hawaasa keenyaa fidaniiran. Bakka kanatti ammoo namumatu balleessa malee meeshaan kun ufiin ka'ee hin badu jechaadha. Hawaasni hundumtuu hoogganaan kun hundumtuu itti gaafatamummaa qaba. Meeshaa kana ufii olitti akka meeshaa ofiitti ilaalee hawaasa kanaaf ittiin tajaajilamuu qaba kan jedhudha. Dhaamsa dabarsaa.
galatooma ulfaadha jazaakumullahu khayran ammallee ittaafufu baay'ee nu gammachiistaniirtanii galatooma ulfaadha isiniin jedha dubartii gada basaasaa bakka bu'uudhaan ulfaadha galatooma nu jiraadha hirmaannaan keessan itti hafuufu kana qofaa miti mana barumsaa irratti illee madrasaa irratti illee ifaa irratti bishaan daandii waa hedduu nu hojjechuu dandeettanii ammallee haawwanni nu jiraadha isiniin jedha ulfaadha galatooma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keenya eenyu isin jedha? Maqaan kiyya Haliimaadha. Haliimaa Adam Ibbaadha. Ogummaa ogeettii fayyaati moo nama hirmaa? Ogeessa fayyaati. Ogeettii fayyaati? Maashaallah. Baga gamman. Wajjiinuu baga gamman. Kaa keessumaa meeshaan kun wanni hojii guddaa kana hojjete dubartii jedhanii. Egaa dubartoonni tuni gadaa kana kabbaadii taatanii. Maashaallah gaama kun hojiin keessan biyyaa waan guddaa kana dubartii dalagee jedhamaa jira. Ati akka dubartii takkaatti maaltu sitti dhagahame? Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Maaliif dubartoonni keenya biyya alaa ta'anii biyyoota garaagaraa irraa walii hirmaatanii hadda sadarkaa kana waan guddaa kana akka guutuu biyyattiitti akka gadabiititti akka adaabbaatitti hadda akka godinoota garaagaraatitti waan kana dubartoonni waan haganaa hirmaatanii lubbuu haadha takka hambisuuf lubbuu daa'imaa hambisuuf waan kana hojjetan gammachuu guddaatu natti dhagahama akka ogeessaatitti illee akka hawaasa gadabiititti illee. Akka ogeettii fayyaatitti homee miidhaaleen dubartiirra gahan kana dura rakkatan keellaa fayyaa kana keessatti dhiibban meeshaa dhabuuti waan rakkatanii fi erga meeshaan kun galee immoo rakkoon sun hin furamu waan jettu dubbatu. Meeshaan kun erga galee rakkoon kun hin furama ka jedhuufi iddoo meeshaa tokko fakkeenyaaf kan biyya as keessatti humni biyyattii bituu hin dandeenye baay'eetu jira. Kanaaf meeshaan kun erga galee deettuu hedduutu rakkataa ture. Tokkoffaa koochii garaagaraa hin jiru iddoon dubartoonni baay'ee yoo da'umsaaf dhufan koochiin hin jiru akkasuma ammoo meeshaa maashinoonni garaagaraa kan amma as keessa galan kan hin jiru kanaaf maashinoota garaagaraa kana ka arganneet hin jenne deettuun keenya ka asii qabatanii sadarkaa hospitaalaatitti sadarkaa garaagaraatitti yoo deeman karatti nu jalaa du'an daa'imni du'a haati hin duuti kanneen du'aatii haawwataa hir'isa waan ta'eef baay'ee natti toleerallee baay'ee namatti tola. Eegumsa isaatiif wanta jettu jira akka ogeettii fayyaa takkaatti meeshaan kun ammas galee jira. Gas galee amma immoo hawaasni immoo akka hawaasaatitti hawaasni keellaa fayyaatti yaala duruu baay'een argannu fa'aa jedha. Meeshaan kun immoo eegumsa jabaan dadhabbii guddoodhaan dhufe sadarkaa biyyaatti waan bitamuu hin dandeenye jedhamaa jira. Eegumsa isaatiif ogeessa fayyaas ta'ee hooggansa mana kanaattis ta'ee wanta takka ogeettii fayyaa tokkotti meeshaan kun yoo bade miidhamni jiru hin beeyta. Argamuu isaatti immoo gammachuun sitti dhagahamee jira. Akka eegamuuf wanta tettu waanti jira. Meeshaan kun akka eegamuu fi yaa dursallee meeshaan kun ifaajee guddaan madaba guddaan waan guddaatti xaaramee as gahe. Kanaaf akka aanaatti meeshaa kun qaama tokko osoo hin taane qaamni aanaa kana jiru hundi akkasuma haga sadarkaa faayinaansiitti moodela faayinaansiitti gala jedhamee dura dubbatamaa jiru isa irraa kaasee meeshaan kun sirriitti eegamuu qaba. Maaliif meeshaa humni qaama as keessa jiru sadarkaa aanaatti bitamuu hin dandeenye waan ta'eef hanga hojiidhaaf bahee moodela irraa gara hojiitti jijjiiramutti meeshaan kun of eeggannoodhaan cimee of eeggannoodhaan wardiyaan cimaa itti godhamee eegamuu qaba. Sadarkaa ogeessaatitti illee itti fayyadamuuf jechallee qisaasamuu qabu iddoo isaan malutti fi bakka itti tajaajila hawaasaa kennuu danda'utti eegamuu qaba jedhaani. Ani taluma biyya saniif dhalat ani tara Oromooti intaaman doosikkooti jettoota akkanatti dhaabatte agartee isii fakkeenya isinii godhe waan godheef illee hin beeytanii yoo isii maqaa isii dha'uu dhabe isiin nan komattu shamarreeteen nata isii agartanii waliin dhaabate santu nu komata baguma isii maqaa nu dhooftan jedhanii keessattuu namni mari xiyyeeffannaa isii irra kaa'ee ijoollee ta'e namaruma rabbi isii haa karraju rabbi maruma haa ulfeessu haa jiraatanii waan ari'aan haa dhaqqabanii waan dheessan jalaa haa bahanii waan yaadanitti haa galanii duniyaa kee rabbi isaan haa milkeessu hashuu hasaasa arda hasaasa taane arda namatti qixxoofne akka magaalaa teennaatitti arda uhdeene arda guddanne dhaloota lamuuti yaa warroota waan kana usuu hin dhaqqabin ka akka haadiyoo keenya haadi Muhammad Sa'iid waan kana awwala irraa ka quba qaban waan kana eeganaa immoo ka assasan ka jalqaban ka ijoollee kana waliin marii godhan ka guyyaan ammoo arraa isaaniin bira isaan hin jiraachisin isaan rabbi jannataan nu haa gammachiisu isin warri geettanii dhaqqabdan baga rabbi isiniin gahe baga rabbi isiniin gahe isiniin jedhu baga gammaddan ammallee kan agartee asumatti dhaabna
nama hedduutu dubbatu fedha du'aayi ijoollee teennaa kun gahaa miti borullee iftaanillee halkan kaanee salaata keessatti illee ijoolleen teennaa qalbii teenna keessaa hin dagatamtu warri karaa simatee eegana karatti fuulatti bahee mojoon dhaqee achii galee ka akka haajota keennaa ka akka haajii hajii ka akka haajii kaliiloo jalbultii deemanii xaaranii rabbi jazaa isaanii haa deemu deebi'eeyyuu wanni isaan barbaadan milkaa'uu kana argatuu kana maal waa kana tokko maqaa keessan dubbadha rabbitu isin faarse rabbitu isin guddise rabbitu ol isin beesise hasaasaatii awaanyoon isin haa dhabdu ammallee bulaa jiraadha maali waan eenyu dubbadhe keessaa baha waan amma mucaa keenya dargaggo ammaanaa juulla dubbadhe keessaa baya kaasii akka waan akka jirtuutit baatirii kiyya ka ittiin ibsadhee sadarkaa kana gahe ittiin seenuu lakki maashee muusaan dalga kiyya bu'ee dhaabataami ebalu jedha anamma kanatti hin seenu ida haajaan qabu waan itti seenuun seenee keessaan bahu jilba gadiin dhoqqetti hidhadha ani maqaa adda addaan isin hin dhawu rabbi akka beekuun isin haa kabaju kabajaamoo ulfoodha guddadha isinin jedha wassalaamu alaikum ila rajaa'u maasha Allah. Egaa buleeyyan kiyya warroota biyyoota alaatti argamtanii guyyaa irraa meeshaa asaasaa meedikaal divaayisiin hirmaannaa godhuudhaan akkasuma immoo piroojeektii kuuriin islaamik riiliiviin JJ faawundeeshinii ta'uun waliin ta'uudhaan meeshaa aanaa kennaaf nu ergitan akkuma argaa jirtan meeshaan nu qaqqabee har'a haaloleen akkasuma ammoo abbootiin amantaa jiraattonni magaalaa kanaa walitti bahuudhaan simannaa cimaadhaan meeshaa kana guyyaa har'aa simatanii akkuma argaa jirtan kunoo gara iddoo isaatti galchuu jirra. Akkuma argaa jirtan meeshaan kun sistema hedduu keessa darbee akkuma dhufe ammas ammoo asittis moodela isaatiin akka mana kanaa socho'ee gara biraa deemuu hin dandeenye akka tajaajila hawaasa kanaa kennu akka ammootu kallattii gara garaatitti deebi'ee hin gurguramneefillee marii cimaa eegataa simnee hawaasa keessaa akkuma abbootiin keenya na dura dubbataa turan hawaasa keessaa nama kenninee akkasuma ammoo hojjettoota keessaa nama kenninee akkasuma ammoo buufata fayyaa keessaas nama erga fudhanneen booda kallattiidhaan meeshaan kun moodela isaan barbaachisuun akka gara iddoo isaatti galu taasisuu jira. Kana irratti ammoo tuyyuu isin shakkii takkan qabaatina meeshaan akka mana kana keessaa maqee gara biraan baanetti ciminaan irratti hojjetutti illee jirra. Cimneellee akka waan kana irratti illee hojjennu abdii qabna. Kanaaf isin warri waan kana irratti hirmaannaa godhaa turtan dubartoonni gadab keessattuu hirmaachiftanii hirmaattanii maqaan keessaniinis kennitanii maqaa du'aaniisis kennitanii maqaa nama jiruutiin nama humna qabneetis kennitanii haadholee teennatan rakkatanii da'umsaaf yeroo ciniinsuun isaan qabu erga jedhu eegalan irraa osoo akkasitti muddaman wasitaala dodolaa gahanii yookaan abbaan rabbi laaffiseef karama kanatti kun ammoo achi qaqqabaa rakkoo kana oolchuuf jecha ammoo meeshaan gana dila kana ga'u nuuf gumaachuu keessaniif galanni keessan hedduu guddaadha. Galatoomaa isiniin jenna. Ammas jiraattonni biyya keenyaa kan faffacaatanii biyya san jiraatutti jirtan dhalattoonni biyya keenyaa waan kana bichaan nun dhiisinaa meeshaan kun hedduu guddaadha akkuma argaa jirtan meeshaa sadarkaa hospitaalaatitti galuu danda'utu bakka kanatti gale waan ta'eef kanaanis baga gammaddanii waan guddaa nu gootanii obboleeyyantiyya warroonni qooda as keessatti fudhattanii guyyaa har'aa nu bira dhaabbattanii sagantaa kana nurraa qoqqoodamaa turtan sadarkaa garaagaraatiin hedduun keessanuu galatoomaa isiniin jenna. Magaalaan asaasaa kana qofaan osoo hin taane waan kana olii isinirraa heddi waan ta'eef koree teenya warra meedikaal divaayisisii maqaa isin dha'ee tokkodhaan isinuu ubbeettan waan ta'eef wanni har'a aanaan gadab isinii goote galateeffannaan hadha aanaan gadab isinii goote waan xiqqaadha isinitti xiqqaataa garuu isin kanaaf hin goone waan ta'eef ammas jabaadhaa tokkummaadhaan magaalaa keenya irratti hojjadhaa akkuma haadholee yaadattanii akkuma rakkataa yaadattanii akkuma ammoo tuyyuu sadarkaa garaagaraatiin yatiiman yaadataa turtanis ammas itti fufaa isiniin jenna. Rabbi isin wajjin haa jiraatu akkasuma ammoo tuyyuu warra miidiyaa keebor yeroo isaa aarsaa godhee guyyaa kaleessaa irraa nu hordofee har'a ammoo guyyaa guutuu miidiyaa kabarii nu qabatee sadarkaa ol aanaadhaan nu wajjin ooluu isaaniitiif warra miidiyaa keebor bakka jirtanii isinis nu jajjabeessaanii ijoollee qaxalee ijoollee babbareeddan ijoollee mallaqaaf hin futunne qaban waan ta'eef keebor maltimiidiyaan karaa hedduun dalagaaraa har'a magaalaa Asaasatti nu wajjin miidiyaa kabareejii nurraa qabatee waan guddaa nu hojjetaa oolee isaanis galatoomi isaan jenna. Umrii rabbi isaa dheeressu biyya jirtanii bakka jirtanitti warra keebor qunnamaanii sagantaa garagaraa yoo qabaattan ammoo tuyyuu irratti hirmaachisaanii irra isinii hirmaatanii waan ta'eef
sagantaa keenya kan guyyaa har'aa asaasaa meedikaal divaayisisii kanumaan goolamnaa yeroo biraa carraa argannee akka walitti deebinutti nagaa keessa nuu jiraadha isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تأني جامعة هوجي كيس سنوي؟ أني موسى حاج بركة الفتشاج الأما جاي نجيك يا قاف درا بككنتي أمة متاني سجلي قاف وراب بمني إرجم نسان أتي أسكوري نقطتني كوري وان كانت هاني سوتشات وره إن نسوا قاتكو ربنا رنوهيك. كان سنين آمين سنين ما جمعنا ولمانو. جمعتشو أنا مرجمي كان رتي ما تسوي ترجمي. أني أكان جمعنا جرا. maali jennaan miidhaa hedduu ka biyya keessa jiru warri biyyaallee booyee warri alaallee waan arge booyee waan kan ergataa turre gaafa as dura bootaa hedduu galullee keessa hirmaadhee argamuu kiyyaan yoom argatti aanaan teenna jedhee itti yaadaa ture rabbiin godhee nu galchuu kanaaf gammachuu irraa waan dubbadhu hin beeku. gammadanii hawaasaniin hoo maal jettee uummata akkanatti xaaree birrii xiqqoo doolaarraa walitti qabee maal jedhee haga harkaan isin gahe kanaatitti ifaajee guddoo qabanii dhaloota asii bahee biyya ormaa jiraachaa biyya ormaa jiraachuun ulfaataadha akkitti hawaasa isaaniitiif galtee guddaa kana oolan kanaan maal jettanii. Amma wanti isaaniin jedhu wamaa wanti nuti isiniin jennu du'aa'ima isinii goona du'aa'iin namichatu rabbi irraa waa argate rabbi irraa waa argatee naan kadhatee argatee jennaan sheeka aalimaa bira dhaqeeti anini waan kadhadhe rabbii kiyya argadhe rabbii maal galcha jedheen alhamdulillah jedhe jedheen bee waan guddaa naa ta'e akkana jedha jennaan alhamdulillahi kanaa ol hin jiru jennaan situ fi xiqqeesse alhamdulillah jedhee jedhan ummata kana osoo wanti biraa ka barbaachisu taate gammachuun ruuhii nama ka barbaachisu taateeti ruuhii kennuu barbaanna gammachuu irra ammaani du'aa'ii goonaa fi rizqii isaanii ta xiqqaatte waan guddaa nu biraan gaane rizqii isaanii rabbi haa bal'isuuf jennaan achitti umrii nu haa dheerisu ilmaan isaanii nu haa horsiisan jennaan qabeenya gahaa rabbi haa kennuuf nagaa keessa haa jiraachisu manguddoon illee du'aa'ii godhanii fi du'aa'ii illee akkasitti goonaa fi keessattuu warra waan kana hirriba itti dhabee ganamaa galgala kaanii bilbilaa ture baay'ee rabbi illee isin haa galatoonfatu hawaasni keessan illee isin galatoonfate nullee isin galatoonfanne hujii ammallee kaameraa keessan olin kaasin rakkoo biyya keessaa soqaa nullee asii namni gaaf duraallee waan kana wali qabee nu waraabsisee tiniin jedhe amaanaa kaameraan keennallee keessanillee isarraan ammallee sarchi godhaati waan hafe jettan nu dalagaa jennaan. Taanis ajajjii tufaa baanataa jedhama. Iddoo kanatti koree ture. Eega koree turellee akka jaarsa biyyaatitti waliin deemaa ture. Akka amma hadha nadhagamee kalee irraa nadhagametti gammachuu guddatti nadhagame meeshaan kun karaa turee yoo jedhu isinillee warri achirtan hirriba dhabdanii halkanii guyyaa hirriba nu dhoogitanii sa'a 7-8tti yeroo bilbiltantu jira yeroo san nu hirriba irra jirra maaltu galeellee yoo lafaa utaallu maal ta'e maal quba qabdan nuun jedhaa turtanii wama ofii quba qabdanillee akka biyyaatitti biyyi maal itti jirti wanni kun soba itti fakkaata moo dhugaa itti fakkaata meeshaan kunillee bakka ga'e ummatatti waa ibsaartanii nuun jedhaa turanii booda ammoo dhossu deebine meeshaan bakka jiru irraa koodiin isaa badeennaan dhossu deebine isaanillee mee ofsaa jedhan mee amma ima cadhisaatii yoo rabbi galche yoo gadaba jazaa wayii qabaatte homaan ta'u bakka biraallee xuraatuma dhufe ji'a 2 takka taa'aa dhufa ji'a 3 taa'aa dhufe wanni akkasii nama mudanti in aarin allee ummatattillee yoo himtan ima jira jedha tasba ummata gammachiisaa nuun jedhaa turanii yeroo hedduu ijoollee ma intalaa tana wajjin duuka wal buuna nama dhiiraan argin amma duratti abdoon obboleessa kiyyaa as illee dhufee ture meeshaa saniif as dhufee hanqatee achi deebi'e hojiin deebisiisee jabaa bilbila hin bilbilu maaliif isaanumatu nu duuka isaan jarmusantu nu duuka inni hin dhaqqaba jedhee dhufee hin dhaqqabnee torbii achi aanu deemee gaddaa deeme amma duratti uffisanii gaabiin dotti ani uffadhu ka isaati ulfinuma isaanillee ofirra kaa'ee maaliif iddoo tanatti hirmaannaa gaarii namni qabu ijoollee intalaati bakkaan hin geettanii ammaa karatti haftanii ammaa waliin salphattan jedhaanii turan namoonni hedduu akkas isaan qaanyeessaa ture nu intala ta'uu wanni kana raas abbadaa intala yoo taane galmee takkaan hin geennu isinillee horii ameerikaanii yoo ta'an wama isin hojjettan hojjennee galaa jirra wanni kun karaa kanatti nafuu bakkaan geennaa ummata gadabii bakkaan geennee
guyyaa tokko gammachiisuun oolu gammachuu keenya gaaf tokko ammoo ummanni gadabii arguun oolu gaafa gammachuu keenya isinillee hin gaabbitanii warri waliin hirmaatuu jiddanii nu ashtanii duubatti nu intalti homaan geettu karaa irratti haftan jettan gaaf tokko saalfatuun oolu hin ooltanii lakkaa isin saalfachiifnaa ummata gadabii afotte gaaf tokko isin saalfachiifnaa bakkaan geennallee maa hujii kenna haga dhumaa isaa hojjannee akka nama huqubii darbuu waggaa waggaanitti illee kageeffannu ta'an kontirana kana nuti guutaa jedhaa turanii yeroo sanitti warra dodolaati yoo galu qarshii doolara 6,000 achi keessa galchanii eega galchanii warra dodolaatiin nu gargaaraan sadaqaa kennatanii hin jiru yoo dandeettan itti deemaa keessaa ba'a jedhaniini itti deemanii keessaa ba'anii warri kalee galgala amma waliin qaaqaa ture akka isaa 7 an irrabne isaa wajjin qaaqaa ture ruufa wajjin Khadija tufa amaanfaa wajjin mujattii eenyu jaartii Ibrahim Jawaar wajjin qaaqaa ture namni daa'ima karatti deettuun harka ol baasee du'e jette isin na him bo'aa na himte anama imimmaan san hin qabu isin akka intalaa taate bo'aa himte anama imimmaan isin bootu san hin qabu nafsi anillee imimmaan na bu'uu qabaa kanaaf wanni isin hawwitan gadabiin bira gaheera waan gadabiin bira gahe gammachuun intala dhiira jaarsa alima sheeka hayyuu martii ol gahe waan isin gadabiin geettan san amma achillee itti fufaa waan jiru nu isinirraa fudhanne kaafeefillee isinuma bira kennaa yoo isin ka waan nu hojjanne bakkaan geettanii saamuu dhabaattanii saamsisuu dhabaattanii ka bakkaan geettan taate ammallee isin duuka buunanii ummata keessaallee koree nuu filaa waan san duuka bu'ee meeshaan sun achi galee duuka bu'ee akka oodis godhee faana yeroon deemu nuu godhaa jedhanii sanillee isinii sanillee isinii gooneerraa koree san isiniifillee nama ummata keessaallee nama 5 isinii goonee warra fayyaa keessaallee nama 9 goonee jirra kanatu to'ataa horiin keessan faayinaansii galee achi irraa baasii ta'a kennamaa isaantu to'ataa hojii to'ataa wanni isin shakkitan sunillee hin jiru bakka gaarii seenee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha waan jiru itti fufaa isiniin jedha. Maqaan kiyyaa Jikaliloo Jamaati akka koree biyya keessaa kanatti walitti qabaa koree kanaati dhimma kanarratti hanga ammaatitti dalagaa ijoolleen biyya keessa alaatti socho'an kana asi qabuun uummata hawaasa mari'achiisu waan tokko as keessatti gahee kanaan anatu as keessatti walitti qabaa koree kana yaada as biyya keessa jiru mari'achiifnee haga sadarkaa guyyaa hadhaa kanaan waan geennee jirruuf ijoollee biyya alaa jiran kana ka waa'ee kana gurmeessaniitiin keessattuu ijoolleen shamaraa waan kana adda dureen bakka bu'anii warri waan kana qindeesse ijoollee shamaraati baay'ee galatoomaa wanni isinitti xaaraa baasan bakka isinii ga'ee jira hawaasa isinii ga'ee jira hawwata keessan isinii ga'ee jira biyya isinii ga'ee jira galata guddaa qabdanii hawaasni illee baay'ee isin galatoonfataa jira rabbillee isin haa galatoonfatu ammallee jabaadhaa dalagaa keessan hin dhaabinaa asin durallee ka waan tokko wanni tokko isin qunnamu chaalenjii san keessa darbitanii sadarka kana geettanii ufafoollee itti fuufaatii hawaasa keessaniif akkuma kaleessa waan tokko nu ibsitanii jettaniin ammallee bira dhaabbadhaa ka kanaa olii akka dalagan abdii isinirraa qabnaa ammallee dalagaa namoonni biroollee kan immoo ijoolleen kun wanni isaan dalaganuu bakka hin gahe jettanii isaan duubatti haftan wanni isaan dalagan biyya gahee jira bakka gahee jira hawaasaan gaanii jiranii isinillee warri asiin dura duubatti haftan amma isaan cinaa dhaabadhaatiin waan kana caalu dalaguuf hawaasa keessanii qophii ta'a jedhaa ana sumarratti yaada kiyya yoo gabaabsa isaanii dabarsuun. xiyyeeffatanii dubbatta. Waan uummanni kun hojjete uummata kanaan galatoomaadhaan gammachuu biyyatti dhagahan masiisan dubbatta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Ibrahim Majgodaanaa Dhooshaa jedhama. Gaheen kiyya jaarsa biyyaa nama dhabe araarsaa. Dur lafa qotaa amma lafallee qotuu dadhabee jaarsummaan biyya araarsaa jira. Anamma kanaaf gammachuu kanaaf maal ta'e beeytaadha. Dubbii kana dhagayeet hunna kiyyaafuu kan lafaa ka'uu dadhabe fiigaa dhufe. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akka mammaan jedhe kaan beeytaa jaartii ilmaan abbaan gisee xiqqeen irraa du'eeti ilmaan guddifte itti fuute hiweeddifte yoo san tisse hadhaan gahe raasee golaan gahe shukrii rabbiin haa gahu kalee ilmaan gahe jette shukrii rabbiin haa gahu ka rabbiin waan kana guutee asiin nu gahin gammannee biyya keenyaaf gammannee meeshaa kanallee fakkeenyaaf maqaa itti baasuu barbaanna maqaa isatti baafnu maali
Haaji Ali walee maal jedhe waasanii asuma qaatti baasa jedhe arreedaan dhaqqabo jedhe gosaan kafono jedhe looniin gabbita jedhe meeshaa kana maqaan dhaqqabo maaliin dhaqqaboo kanaan dura karakkannee azaa taanee dubartiin teenya duratti illee kana taate rabbi nu dhaqqabee alhamdulillahi rabbi alamin nu dhaqqabee ijoollee teenya maal jennaan argitanii mammaakatu jedha amma agartanii namtichi maal jedhe agartanii gaala dhabee gaalli jalaa badeeti gaala argate ji'a kana jedhee gajiinni baheef ji'a kana jedhee guddaa dhochaa gara rabbi achi si kaa'e mul'achuu qaraa artii sanyu dhifte rabbi achuma si haa kaa'u jedhee akkasan ijoollee tana rabbi umrii isaan malee itti haa kaa'u rabbi haa dabaluufi anamma gammachuu kiyyaaf dubbadhe malee koree illee miti kana waan ta'eef hin gammannee gammadaa rabbi isin haa gammachiisu meeshaa keenya illee maqaan dhaqqaboo nu dhaqqabee jira ka duraan cinqaa dubartiin taatu nu dhaqqabee jira biyya keenyaa guddina argine ammallee guddadha ammallee achi rabbi isin haa kaa'u umrii keessa rabbi haa kaa'u jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Uumaa guddaa rabbi sii haa kennu bakka jirtu rabbi sii haa tisu bakka jirtutti rabbi sii haa tisu tika ofiitiin rabbi sii haa tisu kaas keessa jirullee warra bal'inna waan kanaa irratti yaadee biyyattii teenya guddisu rabbi nu haa taasisu warra bal'inna yaadee waan guddaa rabbi nu ga'u nu haa taasisu warra babal'ifatee hospitaala guddaa gaatu rabbi nu haa taasisu yaaddoon keenya guddaadha yaaddoo guddaa kana rabbi itti nu haa geessu tola ofiitiin rabbi nu haa dhaqqabsiisu keessattuu ijoollee alarraa meeshaa kana hirmaattee kamuu haa ta'u ijoollee Oromoo kamuu haa ta'u ijoollee Oromoo hirmaattota ijoollee Oromoo bakka kanatti hirmaattee meeshaa gada basaasaan dhaqqabsiifte hawwii kenna hawwii Haaji Muhammad Haagisa Idiitiin bo'aatiin gadda isaanii onnee kennaatiin dhadhasiin biraan gaaniin rabbi jazaa guddoo isaanii haa qaban rabbi jazaa guddoo isaanii haa qaban haajii kennallee jannata bal'aa rabbi isaanii haa kennu biqiltuu isaan baqaatanii biraanii dhandhaabanii biraa dhandhamnee dhaqqabuu hin dandeenye akka ammaatitti isaan dhandhabanii dhaqqabaa jira rabbi jannata isaan haa hiru jannata bal'aa rabbi isaanii haa hiru biyya teenya biyya nagaa haa godhu roobaan nagaa walitti nu haa qajeelchu sanyiif nillee walitti nu haa qajeelchu sanyiif rooba walitti nu haa qajeelchu rooba kana bakka ga'e illee rabbi haa ga'u kennallee roobaa walitti nu haa qajeelchu rooba barakaa rabbi nu haa kennu kuufaa gabbinna nu haa kennu sun toltu. Nafolcha waan nu jenne kana rabbi nu haa dhaga'u waan naga'e rabbi toltu nu haa jijjiiru warra kana nu oole rabbi jazaa haa kafal rabbi isaan haa gammachiisu umrii isaanii rabbi haa dheeressu bakka jiranitti rabbi nu haa tiisu ammallee warra dabalee waan biraallee nu kennu rabbi haa taasisu jiruu isaanii rabbi haa gabbisu qananii isaanii rabbi haa gabbisu rabbi nagaa isaanii haa kennu warra biyya isaanii yaadatte rabbi isaan haa yaadatu biyya keenya ka itti dhufe kanallee baga gammaddan baga rabbi nu gammachiisu haajii keenya kan nu biraa deemanillee rabbi jeenataan haa qananiisu rabbi jeenata isaanii haa hiru waan isaan nuun ga'an kana warra itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu ogeessallee ogeessa ga'allee rabbi nu haa kennu warra nuu kennillee rabbi sifaa haa godhu kanuu kennillee rabbi sifaa haa godhu ijoolleen teenya ammallee baratee warra itti fayyadamee nullee fayyadu rabbi haa taasisu warra barate kanallee rabbi nu haa tiisu rabbi nu haa guddisu ammallee rabbi dabalee nu haa barsiisu warra barumsaan nu gargaaree teknooloojiin nu gargaaree jire kana rabbi nu haa tiisu ijoollee teenya bakka jirtutti rabbi nu haa tiisu warra biyya ofii yaadate kana rabbi isaan haa yaadatu sun toltu. qoya isinillee keessa isinillee. Bismillaahi Rahmaani Rahiim alhamdulillah salaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa waalaa sa'aatii qusatuu nu barbaachisa ergaan namni dabarsu kun bakka guddaa qabataa obboleeyyan keenya biyya alaatii qe'ee isaanii haawwota isaanii abboota isaanii laafaa isaanii biyya isaanii dhibamaa isaanii cinqamaa isaanii deettuu isaanii daa'imman isaanii yaadatanii waan daa'imman isaaniitiin guddisan irraa qonxuranii hammaaranii waraabanii budduruursanii bifuma qabaniin as erganii hadha lakkoofsi isaan horiin isaan erganiif maqaan isaaniillee maxxanee aanaa gada basaasaa keessatti abboonni isaanii haawwonni isaanii argee du'aa'ii godheef kana du'aa'ii isaanii qeebalamtuu rabbi haa taasisu awwaatamtuu rabbi haa taasisu ammallee duubatti hafee meeshaan duubatti hafee gara kontenara lamaattu duubatti hafee dhageenna ka dura ergitanii hadaabbaa galellee ka dura ergitanii heeraro galellee ka dura ergitanii dodola galellee ka dura ergitanii nansabo ka bakka mara galellee keenna isintu ergee rabbi isinirraa haa jaalatu ka hasaasaa ergitanillee nu bira gaye ka ganaa halchitanillee nu bira gaya ka ganaa yaannullee nu bira gaya kana ammoo namni qabsiise haajii keenna haaji Muhammad Sayyidi
abbaa biyyaa, mahandisa diinii, mahandisa diinagdee, mahandisa fayyaa, mahandisa hiyyeessaa, mahandisa waamaraa ka odoo nutti mi'aayaniif nutti urgaayan guyyaan rabbii nurraa fudhate isaantu waan kana huje isaanii jannata rabbi haa kennu. Kabajamoo obbo Usmaan Gannaalee bulchiinsa aanaa keenya akkasumas kabajamoo obbo Alii Galatoo bulchiinsa aanaa keenya kabajamoo obbo Suyyum bakka bu'aa Haramayaa Yuunivarsiitii akkasumas kabajamtoota misoomsa waajjira fayyaa godinaatii fi kabajamtoota abbootii gadaa aanaa keenya kabajamtoota haadha siinqee kabajamtoota hirmaattota guyyaa addaa akkasumas kabajamtoota hojjettoota waajjira fayyaa aanaa keenya baga guyyaa gammachuu guddaa guyyaa jijjiiramaa fi guyyaa addaa akka aanaa Gadaa Basaasaatti buufata fayyaa Basaasaatti jijjiirama fayyaa irra dhufe kana dhandhamtan baga argitan baga gammaddan jechuun barbaadaa jechuudha. Guyyaa irraa baay'ee isaa wanni guddaan haasamee jira. Keessattuu akka buufata fayyaa Basaasaatti jijjiirama guddaadha. Keessatti jijjiiramni kun jijjiirama haala akka biyya keenyatti dhuferraa wanna bu'uuraan dhufeedha jechuudha. Keessattuu diyaaspooraan keenya biyyoota alaa keessatti jiru yeroo kanaan duratti sirnoota baay'ee mormuudhaa fi qabeenya guddaan gara uummatatti dhufu kun baay'een hin turre. Yeroo ammatti galanni rabbiin haa ga'uuti. Uummanni Oromoo koominitiin biyyoota alaa biyyoota adda addaa keessa jiraatan koominitiin Oromoo buusii waliin buusanii tajaajila uummata keenyaa rakkoolee fayyaa keessattuu xiyyeeffannaan gama kanaan kennamuun kun isa duraa tanaaf. Jalqabbiin isaa JJ Foundation waggaa 1-2 duras argee jira. Ruufoonis baay'ee argee tureeni. Haa ta'uti kun jalqabbiidha. Jalqabbii kanaaf dhaabbata guyyaa addaa sagantaalee kana godhanii akkasumas Hasaasaa Meedikaal Saarvis Deliveriin sagantaa kana guyyaa addaa nuu bareechisanii fudhannuu keenya kana immoo hisannaa qabna. Qaabileen nuu deeggarsa godhanillee rakkoo akka qabnu rakkoo qabaachuu keenya uummanni keenya gabbahee haawwati siinqee keenya ililtaan fudhattee manguddoon keenya gabbahee waan kana akka guyyaan addaa bareedu kun fudhachuun waan itti rakkanneef waan dhugaa itti qabnu kana waan nu mirkaneessitanii ulfaadhaa galatooma jechuun barbaada. Kun waan guddaadha. Kana caalaa wanni bal'aa haasofnu jiru itti bakka bu'aa hoogganaa waajjira fayyaa godina Arsii Lixaa obbo Qaasiim Qaqqaboo dhufanii guyyaa gaddaatti gammachuu isaanii dhagamee fi jecha lama yoo nuu kaasan waan gaarii waan jedhu qabaa isaaniif dabarra. Nullee galfatuu qabna maaliif dhalanne qofa yoomiif dhalanne qofa gadabi nu oomishtee biyyoota gara garatti nu facaaftee nuti ammoo irraa rafuu hin qabnu jechuudhaan hawaasa keenya kakaasaa kan turan akkasuma mootuyyuu koree keenya hedduu walitti gurmeessanii hawaasa keenya irraa mallaqa walitti bulolaa kan turan as nu ciddutti argamanii Haji keenya Haji Ibrahim Jawaaroo Hasaasaa Meedikaal Divaayis Diliivarii bakka bu'uuraan dhaamsa gabaabaa akka nu dabarsan isiniin jedha. Haji Ibrahimiin gara waltajjiitti naafeera. Haji Ibrahim Jawaaroo akkasuma mootuu JJ Foundationiin qooda guddaa ergaa kana keessatti qabanii hojiiwwan JJ Foundationii yoomuyyuu dubbatameen dhumatu akkasuma Islamic Reliefiin akkasuma mootuyyuu namoonni hedduun as keessatti gahee guddaa taphataa turan. JJ Foundationiin jalqabaaf haa jettee gaafa hojii isii jalqabdu aanaan isiin dhufte Ruufoo Jiruu Sheekoo dhalattuu aanaa Dodola Abbaa yoo taatu intala sikkoo mandoota taate jalqaba isiitii fi bu'uura kana gaafa bu'uureffattee waan kana lafarra kaateetiin hojii eegaltu aanaa ka Hadaabbaatii fi Dodolaa fi Hasaasa dhuftee jechuudha. Sadiin kana keessattuu mucayyoon tun seenaa qabdi. Galatoonfatuu qabdi nama birattillee rabbi birattillee rabbii isii galatoonfata. Wanni isin irratti hundooftee dhaabbatte waa'ee fayyaa namaa irratti hundooftee dhaabbatte. Kanaaf aanaa Hadaabbaa keessa dhalattee guddatte. Aanaa Dodolaa abbaa manaa isiitii fi ilmaan isiititu abbaan manaa isii aanaa Dodolaati. Aanaan Gadaa Basaasaa gosa isiiti. Gosa isiin irraa dhalatte. Garuu isiin aanota kanaaf qofa hin taane Oromiyaa guutuuf taate akkuma duratti mana keessaa ibsamuu yaalame foundationiin isiin dhaabde kun sababa isiin dhaabdeen
Oromiyaa kana guutuu wanni amma duratti 25 duratti kontenar gala jedhan kun hundeeffama tahee deeme. Ta'us qooda keessaa qabdi jechuudha. Galatoomfamuu qabdi. Namni yoo saba ofiitiif dhaabbate ilma namaa keessatti waa lama qofa wanni jajjabuuf tokko fayyaa lammaffaan barumsa. Namni waa'ee hundee barumsaa irra ijaaramee nama ijaaruufi namni fayyaa irratti nama ijaaru jiruu ilma namaa keessatti waan bakka qabu jechuudha. Kanaaf jiruu foondeeshiniin kun galatoomfamuu qaba. Mucayyoon tunis galatoomfamuu qabdi jechuu barbaade daawwanni asirratti galatoomfachuu barbaade. Kaayyoon isii kaasii dhaabbatuu miti kun jalqaba itti fufuu barbaaddi. Hirmaannaa namaa barbaaddi. Hirmaannaa uummata isii ka ala jiru biyya alaa keessa jiru faca'ee Oromiyaa kana keessa faca'ee jiru hirmaannaa irraa barbaaddi. Uummata isaa ammoo ka biyya keessa jirullee akkanatti bahee yoo waan agartee isin ifaajjee dalaytee dhiibdee faranjii jala deemtee faranjii kadhattee faranjiin illee agartanii waan kana wanni gootuuf ilma namaatiin gargaaruuf zarii wayyaa isiin qabdu haadha abbaa obboleessaa isiin qabdu wanni isiin qabdu ilma namaatitti amanameeti amantaa ilma namaatiif nama gargaaruu barbaadan. Warri amma asitti duratti agartanii doktorri isin ibsuu ture kuni warra ilma namaa dhaabbatee gargaarsaaf dhaabbatee yoo hojjetu jira yoo namni karra beekee dalagatu taate beeyneen irratti dalagatuu dadhabnee wal dhaga'uuf wal jala deemuu dhabne malee wanni itti gargaaramnu wanni biyyi teenya itti gargaaramtu rakkoon biyyi teenya agartee qabdu wanni ittiin furamu hedduutu jira. Ka qaamni mootummaa mataa qabeenya biyyattiitiin furuu hin dandeenye karaa gargaarsaatiin ittiin furachuu danda'an hedduutu jira. Kana ammoo hooree yoo maal taane goone yoo wal taane yoo wal dhageenye furmaata itti godhachuu dandeenya. Kanaaf harki keenya biyya keessaa fi alaa walitti hidhatamee wal beeynee quba wal qabaannee ka achi biyya ambaa keessa jiru ilmaan teessanii haadha keessanii abbaa keessanii obboleessa keessanii obboleettii teessanii wal dubbifnee harka walitti hidhannee nama tokkoof tokkotu nama kakaasaa warra nama waan kana kakaasuu irratti hidhanneetiin bira akka dhaabbannu keessaa alaa dhaamsa. Ummanni alaallee isinitti agartee warri waan kana sochoosu isinitti dhaammatee irraa tokko kana. Isin bira dhaabbannaa waan nu barbaachisu waan isin barbaachisu nu gaafadhaa deeggarsa nu godhaa gaafii nu dhiheeffadhaa yoo waan sanirra sochooneetiin jenne ilmaan teessan nu kakaasaa waan jedhu. Kanarratti har'a gargaarsa wanni kun doolaara 40,000 oliin walitti buufame. Ilmaan aanaa gada basaasaa maaliif akkasan goone gaafa aanaa haadha abbaallee ilmaanummaan aanaa haadha abbaa dantahi ilmaanummaan aanaa dodolaa dantahi ilmaan aanaa hasaasallee haa dandeettu akkasumatti yoo goone malee nama maraan bakka tokko dhaabbannee waa hojjenne hin dandeenyu mee aanaan nama wartinuu dirqama walirraa haa kennu wal beeynaa akka wal jala nama biyya keessaa fi alaatiin illee wal kakaafnaa namni yoo agartee baay'atee jedhe wal jalatti dhokataa akka hin dhokanne jennee kaayyoon kun uumame. Kaayyoo kanarratti gaafa agartanii dodolaa fi haadha abbaa galu wanni kun silaa hadha hasaasallee gaafuma san gala. Hirmaannaa dhabuu keenyatti hubannu hambisee hadha bakka kana dhufee jechuudha. Ammas hirmaachuutti jirra. Wanni kontenaara 5tu kenname gaafas aanaa kana sadiini gaafa faranjittiin mucayyoon qabdee dhufteen ilaalame aanaa kana sadiini kontenaara 5tu murteeffame. Murtii san keessaa amma sadaffaan kan aggale lama duuba jira. Bakka biraatiif dabarfameen kennamu aanaa biraatiif yookaan godina biraatiif hin kennamuu jedhamee shanan kaleessa agartee dhufamee biyya kana laalamee hospitaalota yookaan gaala jiru kana laalaniitiin murtaa'eef kun isaanumaaf taha malee nama biraatiif ta'uu hin danda'u jedhamee lafa taa'a. San keessaa lamatu duubatti hafe lamaan hafe san illee jajee foondeeshinii irra dalagaa jira ammallee harkaafii irra dalagaa fudhatee jira. Yaamicha godhaa jira. Yaamicha kana akka jirtan kana warri as baatan illee ilmaan teessan taala jirtu dhaamsa itti dabarsa haa irratti hirmaatanii akkuma har'a kun gale yoo kalee shakkii godhatan akka shakkiin keessaa bahu ija ofiitiin argitanii ija keessaniin argitanii isin bira gahee jira. Amaanaan kalee warra achi dhaammatallee isin bira gahamee jira. Waan kana ta'eefi ka hafe lamaan sunillee aanaa kana sadiiniif galaa aanaa kana sadiiniif adda qoodamaa waan sanirrattillee akka dalagamu dhaamsa ilmaan teessaniif haawwataa fi abboota keessanii akka dabarsitan hawaasni gada basaasa akka qooda gaafa adda abbaan fudhate dodola fudhate hasaasallee inni hasaasallee keessaa nafni akka nu gootan dhaamsa
isinirra kaayanna jechuu barbaadeet kan galatoonfachuu barbaadu warra waan kana irratti hirmaate koroolee waan kana irratti hirmaatte keessa waan kana dubartoota wanni harka guddaa keessaa qabu nuyi warra dhiiraa warra achi keessa jirru isaaniin duubaan hidhanne malee hirmaannaa guddaa warri qabu isaanii jechuudha. Tokkoffaa Ruufoo Jiruu Sheekooti. Nama duratti isin hin jirre naa galatoonfattan. Lammaffaa Amiinaa Burqaati. Sadaffaan Khadiijaa Amaan Tufaati. Afraffaan Khadiijaa Elemoo Jaarraati. Shanaffaan Sahalii Haajii Waaqoo Waarituuti. Jahaffaa haadha manaa isaati. Akkasuma korooleen duubarraan jiran Abdoo Tufaa, Sultaan Sirkoo namoota hedduu warri kanaan duuba jiran warri koree ta'anii achi keessatti waan kana agartanii akka galma gahu taasisaa turan. Galata guddaa hawaasa kanaafillee qaban, galata guddaa hawaasa agartanii achi jiruufillee qaban, halkanii guyyaa hirribatti dhabanii waan kana akka milkaa'u taasisan. Biyyoota waan kana keessatti hirmaatte keessa ilmaan teessan galmee irratti arguu ni dandeessan. San keessa Ameerikaa, Kanaadaa, Suudii, ijoollee Suudii keessa jirtu keessa namoota murtaa'e warroota yaamnee nu jalaa hafetu jira biyyoota gara garaa Ingilizii fi akkasuma agartaniitiin Awurooppaa keessa warra jiranii fi Awustiraaliyaa keessa warra jiran boruuf jala dubbataa fi jira jechuudha. Warri agartee ishaaraa ofii as keessa kaayatee hadha uummanni haadha abbaa isaanii itti galatoonfatanii itti gammadan kana harka keessaa jalaa hafe ishaaraan isaanii kan lammaffaa kan duuba jiru kana keessa akka jiraatu dhaamsa godhuu fi barbaada. Akka irratti hirmaatan. Kanaa miti kun jalqaba akkuma duratti jalqabeetiin jedhame Haajii Muhammad Rabbi rahmata isaanii haa godhu burqaan kun kan irraa hin cinne kan isaaniiti. Isaantu waan kanaan ga'e ammallee foondeeshiniin maqaa isaaniitiin dhaabbatee socho'uuf deemaa jira. Wanni marti xumuree argataatiin jiranatti fakkaata. Kanaaf karaa wanni dhaabbateef wareegidha agartaniitiin eeyyamaa irratti dhaabbatee warroonni biyya alaa keessa jirtan ilmaan aanaa gada basaasaa taatanii fi ollaa aanaa gada basaasaa taatan warri foondeeshinii maqaa Haajii Muhammad keessatti ishaaraa galfachuu barbaadanillee jalqaba wanni kun jalqaba xumurri waan san akka ta'u namni martuu hirmaannaa irra godhatee hospitaala maqaa waan kanaatiin aanaa kana keessa ni dhaabbatama jedhamu ka sirna qabu ka seera qabu ka agartaniitiin meritiraadii silaa guuttatu tokko guuttateetiin ijaaramuuf waan barbaaduuf karoorfamee jiruuf koreen biyya keessaa fi alaa itti ijaaramtee waan jirtuuf warri kaleelleen hirmaatiin akka irra hirmaattan waamicha tokko isinii godha. Kan lammataati warroonni akka inni jootitti as keessatti agartanii hawaasa kennanii tajaajila jettanii ijaaramtanii socho'aa jirtan hedduu jirtan. Akkuma san ilmaan agartanii kaayyoo dhaabbata afaanii hawaasummaa fi misoomaa odaa roobaa ilmaan sikkoo mandootiin ilmaan arseetiin ijaaramte seenaa fi aadaa fi akka ilmi namaa aadaa fi seenaa isaa irratti deebi'ee wal bira dhaabbatee walii tumsu harka wal qabatu ijaaramee eeyyama seeraa qaama mootummaa irraa argatee godina agartee Oromiyaan qabdu cufa keessatti waraqaa isaa heeyyama isaa hirmaachisaa hubachiisaa ubbeeysisaa waan jiruuf isallee beeytanii akka waliin dhaabbattan akka bira dhaabbattan hawaasummaa ijaara jechuun mootummaa waan ijaaruuf mootummaa agartee mirga waan ta'uuf hawaasummaan akkasitti akka ijaaramtu walquba haa qabaannu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Baga nagaa mara keenyaatuun wal argine iddoo tanatti argamtanii warri hadha guyyaa gammachuu hadhaa qoodamtan galatoomaa ulfaadhaa jedha. Amma ani ergaan kiyya gabaabaadha. Waan kana amaanaa wajjiin waggaa takka moolama deemsisaa jirra. Dr. Suyyum himeera akka aanaa gadabiititti akka naannoo biraatitti carraan gizeen ga'e nuun geenye karaa irraa danqamaa karaa irraa dabaa yeroo tokko koodiin isaa dhabamee akka inni duratti koodii isaatiin ijoolleen alaallee balaa maal keessa seenne waan gadabii yaadne nu harkatti badaa jettee baatii 3-4 turtee wanni ol bahe. Ol bahee gammachuu sanillee arginee duuka ba'aa baanee akka waan maraattuu ta'an alarra ta'anii akka waan maraattuu ta'an. Wanni nu kakaasee waan kanatti bu'uura dodolaallee kamaraatuu ka ta'aneebi deettuu wayii dhuftee ani achi dhufee jira deettuun lakkuu garaa qabdi xeena xaabiyaa kana fidanii eega fidaniin booda harki daa'imaa mul'atee jette. Harki daa'imaa mul'atee ani achi jira ambulaansiin dhabamtee jette. Maal godhan jennaan
makiinaa wayii asuuzii fe'amtee waa fe'ee deemu irraa buusaa jedhanii haga isa irraa buusanitti harki lamaanuu gabbayee bakka seeraatiin ala bayee jette iddoo san jiraa jette waan san laalee achi dhaabadhee booyee jette adaa akkanatti jirra maatiin keenya akkana jira nu faranjitu nu yaada faranjitu nu deessisa daadaqiiqaan qaba hin turre deemna akkana jira ka jennu ibiddi nu qabatee jette achuma akka galleen walitti gurmoomne warri intalaa bicha warri dhiiraa iddoo tana keessaa jabaa harkaan qabu warri intalaatti waan kana dhaabe waan san arganii kana dhaaban mucattii yoo kofa dhageette hin dabrite jedhan jette waliin ka deemte kaan hin beeku kofade mirxizarii bira yoo geette dabrite irxizaarima wajjin jette isatu nu kakaasee jette meeshaa amma nu ergine kana gabaabsa meeshaa amma nu ergine kana yoo itti ummanni gadab itti fayyadamee ka jedhu taate buufata maraa gargaaruu hin dandeenyaatti hospitaala dhiisaa buufata illee gargaarraatti umman gadab akkamitti akka laalu akka arguu barbaannaatti doktor wajjiin bullee balaa inni keessa ba'ee meeshaa kana gadabiin gahe takkallee na mudatee hin beeku waan akkanaadhe amma isaa galatoomaa jedhaanii isinillee galatoomaa naa jedha. Kabajamoo obbo Feeneetamaan itti aanaa bulchaa aanaa kabajamoo bakka bu'aa yuunivarsiitii Haramayaa Suyyum kabajamoo JJ Faawundeeshinii guyyaa har'aa asitti argamtan kabajamtoota abbootii amantaa aanaa keenyaa kabajamtoota abbootii gadaa aanaa keenyaa fi haadha siiqee aanaa keenyaa kabajamtoota sadarkaa adda addaati sadarkaa godina keenyaa irraa asitti argamtan baga guyyaa har'aatiin isin ga'ee anaa dhufuu isiniin jedha. Itti aansuudhaan keessattuu guyyaa har'aa kan adda isa taasisu barii gammachuu hidha laga Abbaay akka biyyaatti kabajaa turre barii isaatti aansee ammoo akka aanaa keenyaatitti sadarkaa aanaa keenyaatiin meeshaalee gurguddoo dhaabbanni JJ Foundation ruufoon durfamu ummanni aanaa gadab ummata kiyya jedhanii sadarkaa adda addaatitti meeshaalee bu'aa qaban faayidaa ummataatiif ooluu qaban bal'aa isaa nu biraan gahanii jiran. Meeshaalee kana erga nu biraan gahuu eegalanii keessattuu dhalattoonni aanaa keenyaa fi ollaa ishee meeshaan kun meeshaa haawolii ta'een tajaajiluu danda'u. Dadhabaa hawaasa aanaa gadab hunda tajaajiluu danda'u. Qabaataa aanaa gadab hunda tajaajiluu danda'u jedhanii gatii kafalanii dafqa cobsanii sadarkaa kanaan guyyaa har'aa nu biraan gahanii jiran. Guyyaa har'aa gaafa nu biraan gahan nutis akka aanaa gadab asaasaatitti galata guddaa isaaniif galchina. Haa ta'uutii garuu meeshaaleen nu bira gahan kun karaa seera qabeessaatiin karaa naamusaatiin ogeeyyiin keenya kanaan dura meeshaalee kanarratti rakkataa turan meeshaalee kana dhabuudhaaf haati teen kan mar'umaan isii keessaa bahu miidhamaa turte keessa keenyatti ammoo nadaamaa uumaa turan guyyaa har'aa fala argata jennee yaadna. Kun yoo jennu karaa hedduu keessa qaxxaamureeti. Keessattuu iddoon kun kan nu yaadachiisu ulfaataa kennaa fi maandisa hojii misoomaa yeroo hunda yaadannu karaa amantaatiin karaa nuu saaqaa turan karaa mootummaatiin karaa isfaaltii nuu godhaa turan guyyaa har'aa nu biratti hin argaman. Kana yoo kaafnu imimmaan sadarkaa adda addaatitti nutti dhaga'amaati. Har'a garuu nu bira hin jiran. Cilaancelli kun isaan irraa dhufe. Cilaancila isaa irraa qabsiifatan namoonni muraasni itti dadhabanii itti xaaranii halkanii guyyaa meeshaan kun asaa ga'uudhaaf baay'ee dadhabaa turanii jiran. Isaaniif galatatu malaaf. Kanaaf ummanni asii argamta hundi keessan yeroo tokko galata isaanii naaf galchitan. Akkuma mammaaksi Oromoo tuuntana tuungana jedhamu. Tuuntana tuungana. Duratti ishee Muusaa yoo kaasu yaada isaanii keessatti meeshaaleen bal'aan nu bira gahanii jiran bal'aan ammoo hafanii jiran. Ummanni kun ummata bal'aa yoo xiqqaate
aanaan gada basaasaa ummata naannoo 317 olii qabdi. Ummata 317 olii qabdu kanaaf ammoo hospitaalatu malaaf jedhanii hawaasni keenya karaa adda addaatiin qeequu keessattis nuu kaasaa turaniiran. Warri godina asitti argamtan gaafilee hawaasni bal'aan kaasu kana nuu qabattanii qaama dhimma barbaachisu biraan nuu geettan jennee yaadna. Keessattuu galata guddaa kan galchuu fi barbaannu halkanii guyyaa meeshaan kun asaa ga'uudhaaf bakka bu'aa caffee kennaa ta'anii waggaa 5 sanaa oliif hojjetaa kan turan Dr. Bokonaan halkanii guyyaa yaadaanis qaamaanis nu bira jira. Hospitaalas akka argannuuf halkanii guyyaa xaaraa jiru. Dhiyoo kana keessa ummata aanaa Adaabbaatiif gaafa hospitaala kennan ummata Gadabiitiifis hospitaalli mala. Yoo fageenyis nu daangesse keessattuu aanaan Dodolaa aanaa nutti aanu kiiloomeetiraan qajeelfamni isaa nu daangessuu danda'a. Haa ta'uti garuu sadarkaan buufata kanaa ol guddachuu qaba jedhanii hayyoota akka aanaa kanaatti argaman hunda abbootii amantaa akka aanaa kanaatti argaman hunda yaamanii nu mariisisaa turaniira. Innis karaa irra jira. Kanaaf tuun tana tuun gana ka jennuuf tun harka nu geetteerti. Meeshaaleen gugurdaan hospitaala keessatti tajaajila kennuu danda'an harka nu ga'eera. Ka duubaan dhufus hin dhufa. Ka itti aanus hospitaalaaf hawwii guddaa qabna waan ta'eef hospitaala sin arganna abdii jedhu qabna. Isa kanaaf ammoo sadarkaa isaa ol guddisuuf doktorri waadaa guddaa nu galanii socho'aa jirani. Itti aanaa pirezidaantii keenyas bira ga'eera waan ta'eef isas hin arganna jennee abdii qabna. Hawaasni keenya akkuma obsaan eegaa ture obsaan dhimmicha isaas bira ga'a waan ta'eef dhandhamata waan ta'eef isa kana obsaan nu eeddanii waanuma jedhu kana kaasa. Hundaa olitti garuu hundaa olitti ogeeyyiin buufata fayyaa keenya keessatti argamtan ogeessi waajjiraalee buufata fayyaa keessatti argamtan tajaajila kana gaafa kenninu hawaasa aanaa Gadabii giddu galeessa godhannee hawaasa kanaaf gajjennee tajaajila kennuun nurraa eegama. Meeshaan qara sababan bal'aan isaan jiru. Tajaajilli nuti kenninu qulqullina irratti kan xiyyeeffate baay'ina uummata keenyaa irratti kan xiyyeeffate. Gaafa kana goon ogeessi keenya halkanii guyyaa sa'aatii 24 dhaabannee ariitiin hawaasa keenya akka tajaajiltan abdii guutuus irraa qabna isinittis amana. Kanaafan keessattuu ogeessi naannoo warri keessa jiru hojii guddaa akka hojjetaa ture beekna. Har'a ammoo hanqina meeshaa isa mudataa ture san furanneerra. Kanaaf hawaasni aanaa Gadab gara biraatti imaluu caalaa gara buufata fayyaa aanaa keenyaatti dhiyaate rakkoo isaa akka hiikkatu abdii guddaaf muuxannoo guddaa guyyaa har'aa nu horeera. Keessattuu meeshaa argachuun keenya abdii guddaa nu horeera waan ta'eef ani isa kana karaa kanaan qabannee ogeeyyiin keenya hawaasa keenya tajaajiluudhaaf xiyyeeffannoo addaa gootan jennee abdii guutuu irraa qabna. Isa kana akka gootaniif sadarkaa adda addaatti waamicha isinii goone iddoo adda addaatti waliin mari'ataa turre hawaasa keenyaaf gajjennee akka dalaguu qabnus irratti walii galleerra kun rakkoo addaa nutti fiduu waan jedhu kana kaasa. Hundaa olitti xumurarra kan dubbannu keessattuu dhaabbanni jeejee guyyaa har'aa bakka buutanii yuunivarsiitii Haramaa irraas bakka buutanii haawwoleen keenyas asii argamtanii abbootiin amantaa hojii adda addaa qabdan daldaltoonni hojjettoonni mootummaa sadarkaa aanaa keenyaa hundi isaanii asii argamtan akkasumas godina irraa asitti argamtan galata guddaa isinii qabna. Ulfaadhaa naa jiraadhaa umrii dheeradhaa horaa bulaa isinii jedhaa galatooma. Nagaa ooltanii akkam jirtu? Duraan dursa warri hirmaattonni asitti hirmaattan hundumtuu pirootokooliin isaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha tokko tokko waamuu kiyyarra kabaja guddaa isiniif qabna akka godinaatti. Egaa guyyaa har'aa sababni itti wal geenne meeshaa yaalaa deeggarsa meeshaa yaalaa buufanni fayyaa Gada Basaasaa har'a argate kun faawundeeshinii jeejeedhaan argate kun baay'ee meeshaa guddaa fi rakkoowwan akka buufata kanaatitti kanaan dura mudataa ture. Keessattuu buufanni kun akka godina keenyatti buufattoota fayyaa qabnu keessaa
buufata fayyaa guddaa fi buufata fayyaa sadarkaa hospitaalaatti tajaajila kennaa jiruu fi tajaajilli isaattillee bal'aa kan ta'e ta'uu isaa hubannaa guddaa kan qabnuu fi deeggarsa barbaachisaa ta'u karaa hundaanuu gochaa fi kan turre yoo ta'u har'a garuu deeggarsaa gana ga'u kana argachuun isaa gammachuu kenna hunda waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Egaa JJ Foundationiin akka godina keenyatti yeroo sadaffaa arfaffaa akkas deddeebi'ee kennaa jira. Kanaan duras gaafa aadaa abbaa buufata fayyaa aadaa abbaaf kennamullee achirratti argamee ni jiraan akkuma carraa ta'ee wanta achi kenname sunii fi har'a asitti illee kenname kun waan wal fakkaataa waan ta'eef waan buufata fayyaa sanitti rakkoo ittiin hiikaa turre san asitti illee rakkoon isaa hin hiikkata jennee yaadna. Hawaasni naannoo Gadabiitti aanaa Gadabii kun hawaasa waan guddaa barbaadu. Tajaajila buufata fayyaa kanarraa argachaa ture caalaatti tajaajila biraallee barbaadu ta'uu isaa duratti yaadaan illee ka'ee jira akka gaafiitti illee ka'ee jira. Gaafiiwwan ka'an akka dhawaataan deebii argachuu danda'an kanaan durallee mariiwwan hedduuwwan gaggeeffamaa turan sadarkaa sarkaan gaggeeffamaa turan irratti gaafii kaasaa turree jirra. Akkuma duratti keessan sunis sadarkaa saniiniin deebi'a. Ammaaf garuu wanti dhaabnu tokko warra qaama bulchiinsa aanaa kanaatiif kan dhaabnu aanaa Gadab Asaasaa keessatti buufattoonni fayyaa hedduutu jira. Buufanni fayyaa kun irra caalaa bakkee buufata fayyaa hundarraayyuu itti yaalaman waan ta'eef humna namaatiin guutuu irratti cinaa akka dhaabbatan ni gaafanna. Humna namaa qacarrii humna namaa baajata aanaatiin kan qacaramu waan asitti silaa mijatuu qabu waan aanaan mijeessuu qabu waadaa akkuma galan san ammallee akka nu jabeessan hin barbaanna. Kanaaf buufattoota isaan hafanii fi kanarratti illee dhimma humna namaa kanarratti bal'inaan akka laalan dhaamsa dabarsinaa fi inni biraa warra buufata fayyaa kanaaf dhaamsi nu qabnu meeshaa yaalaa kun akka salphaatti kan dhufee miti akkuma argitan bu'ii ce'ee hedduu ce'ee dhufee jira. Isa bu'ii ce'ee hedduu ce'ee dhufe kana itti fayyadamuu irratti yeroo tokko tokko dhaabbilee fayyaa tokko tokko keessatti meeshaalee hedduu odoo jiranu ogeessi seeraan itti fayyadamuu dhabuudhaan tajaajila gahaa kennuu dhabuudhaan iddoon itti rakkatan jira. Kanaaf amaanaa har'a uummanni kun asitti ba'ee dubartiin abbootiin amantaa hoggansi hawaasni as jiru kun isinitti kennate kana giddugaleessa godhatanii ogeeyyiin naannoo kana jirtan yookaan buufata fayyaa kanarra jirtan meeshaa kana haalaan akka itti fayyadamuu dandeettan dhaamsa isinii dabarsina. Rakkoolee gara kanaan dhufanii fi waan isin gargaaruu qabnu nus akka godinaatti isin cinaa kan dhaabannu ta'uu isiniif dabarsa. Inni biraa dhaabbata kana JJ Foundationii ammallee sirriitti irra deebinee akka godinaatti galatoomfachuu kan qabnu kanaan dura diyaaspooraadhaan biyya keenya hundi biyya hundarraayyuu aanaa hundarraayyuu namni biyya alaati maatii hin qabne hin jiru. Yeroo ammaa kana diyaasporaan ufbaruu isaati kun kan namatti mul'isu jechuudha. Diyaasporaadhaan keenya ufbaruu isaaniiti. Odoo namni martuu warri biyya alaa jiru qe'ee isaa misoomsu irraa jalqabee akka amma jalqabame kanatti silaa biyyattiin waliigalatti misoomtu jechuudha. Dhimma waa gargaaranii fi dhimma hawaasaas dhufu kanallee akka siyaasatti ilaaluudhaan kanaan dura hawaasni keenya odoo rakkatu ijaan laalaa kan biraa dhaabbataa turan amma garuu rakkoo hawaasaa kana laaluudhaan ifatti bahanii meeshaa akkanaatiin gargaaruun odoo meeshaa kana hin binna kan jedhamu taate mootummaan illee bitamuu kan hin dandeenye. Kanaan durallee dhaabbilee fayyaatiif kan dhufu gargaarsaan dhufa malee meeshaa xixiqqoo ammas keessa jirtu tanaa bituu hin dandeenyu akka mootummaatti jechuudha. Gargaarsaan argachaa turre. Amma kun immoo irra caalaa meeshaa guddaatu isinii dhufe. Kanaaf dhaamsi warra biyya alaa jiran kanaaf ammallee ergaan kun yoo nu qabuu danda'e akka amma itti jalqabame kun hanga dhaabbilee fayyaa hunda wal ga'utti yoo nu bira dhaabbattan ergaan isin achi ergitan karaan isin itti ergitaniin ummata bira kan ga'e ta'uusaa har'a ifatti asitti kan mul'ate kana ta'uudha. Kanaaf ergaan keessan karaa guutuu ta'een hawaasa bira ga'ee jira. Hawaasa kana tajaajila hawaasa kanaatiif hawaasa maatii keessaniitiif nu cinaa ammallee irra deebi'aatii dhaabadhaa kan jedhu ergaa jaraafillee ni dabarsa. Akka godinaatti rakkoolee jiru hundaafuu karaa guutuu ta'een kan isin cinaa jirru ta'uu isaa nan ibsa. Ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf irraa gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Sabni keenya uummatni keenya haala rakkoo fayyaa keessa jiru keessatti qaamni asitti
argamtaniif akkasumas immoo hojii kun akka milkaa'uuf kan tumsan hundumaa fi durseen galata guddaa galchuu barbaadaa galatoomaan jedha. Akkasumas keessummoota keenyaa bulchaa aanaa keenyaa fi keessummoota hundumtu argamtan har'a dhaamsanii dabarsuu barbaadnu. Asitti kan isin argitan kuni waa malee miti kan dhaabbate. Ergaa qaba wanti kun. Ergaa wanta as dhaabbate kuni yeroo gabaabaaf daqiiqaa muraasan fayyadamaa nus karaa waan deemnuu fi gamanarraa yeroo eegallu kuni Project Curie jedhama. Project Curie jedhamu kuni NGO biyya Ameerikaa jiru biyya Afrikaa biyya adda addaa keessatti gargaarsa fayyaa kan kennanidha. Kan kana kan geessitu dubartii Joo jedhamtuudha. Isiin ijoollee ala jiranii fi yuunivarsiitii keenyaa fi biiroo fayyaaf akkasumas immoo ministeera fayyaa Oromiyaa wajjin wal quunnamuudhaan deeggarsa adda addaa biyya Itoophiyaa kana keessatti kennuuf waan barbaaddeef deeggarsa kana kennuufis immoo nama geejjibsiisee achiin ga'u nama isaaniin gargaaru wajjin hojjetu waan barbaadaniif jalqaba irratti gaa Project Curie kun yuunivarsiitii Haramaa wajjin walii galtee mallatteessuudhaan hojii kana akka itti seenan akka jalqaban godhamee hojiin kun itti fufee jalqabee jira jechuudha. Asitti kan arginu lammiif development organization kan jedhu ijoollee diaasporaa Oromiyaa ijoollee Oromootaa biyya alaa jiran Kaanaadaas ta'e Ameerikaas ta'e biyya alaa jiran kuni gumii isaaniitii isaantu asitti ijaaramee development association yookiin dhaabbata ijaarratanii achitti ol gurmeessanii gargaarsi suni wal qabatee akka qindaa'u kan godhanii fi Project Curie wajjin kan hojjetanii dhimmi kun akka raawwatamu kan godhan qooda guddaa kan qabatan keessaa tokko jechuudha. Asitti Makoo Foundationidha. Makoo Foundationiin isaanis immoo gara Shaashamannee kana ijoollee association achitti kan qaban diaasporaa biyya alaa ta'ee Makoo Foundationii jedhamee dhaabbata achitti dhaabbatee jirudha jechuudha. Kuni jaaraa jirru kan sila dubbatamaa ture isaanis foundationii lammiif regional lammiif developmentii fi warra makoofaa ta'anii akka naannoo isaaniitti ol gurmeessuudhaan deeggarsa akkasaa kan kennanii fi ruufoodhaan kan geggeeffamudha kan ruufoo keessa jaaraa jirrudha jechuudha. Asitti kan argatan Islamic Reliefidha. Islamic Relief projectii tokko qaba biyya kana keessatti Islamic Relief Kaanaadaan deeggarsa maallaqaa fi ogummaa godha. Booda bakka bu'aan isaanii yeroo argataniin ibsu Oromiyaa Health Care Improvement Project kan jedhu qabu isaanis parsantii amma murtaa'e faayinaansiidhaan deeggaru erga meeshaan dhufee booda meeshaan akka bakka qabatu godhu meeshaan akka instaaleeshinii isaa geggeessu yeroo meeshaan dhabamu badus hin suphu tireeningii ogeessotaaf ni kennu bal'inaan as keessatti hirmatanii hojii kana geggeessu jechuudha. Inni biraa kan bakka bu'ee kana dhufe Yuunivarsiitii Haramayaati. Akkuma Simbeettan Yuunivarsiitii Haramayaa Yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa keessa jiran keessaa hangafota keessaa tokko waggaa 70 isaa kafachuudhaa fi qophii irra jira. Yuunivarsiitiin kun egaa dhaabbilee biyya adda addaa alaa wajjin qunnamtii qabuun beekamtii qabuun akkan sila Project Curie wajjin MOU yookiin waliigaltee mallatteessuudhaan meeshaa dhufan hundumaa biyyatti kan galan abbummaadhaan fudhachuudhaan dhimma qaraxa isaanii dhimma gumruukaa isaanii hundumaa raawwachuudhaan meeshaan hoggoo dhufu konsaayiniin yookiin abbaan Haramayaa Yuunivarsiitii jedha bakki inni dhaqu immoo yookiin Asaasaa jedha yookiin Dodolaa jedha. Kanaaf maqaa Haramayaa Yuunivarsiitiin biyya keessa galee Haramayaa Yuunivarsiitiin immoo qaama dhufe sanaaf waan barbaachisu hundumaa raawwatee akka ga'u godhaa jechuudha. Kana keessatti gaa hanga ammaatti Oromiyaa keessatti godinaalee 10 meeshaalee waliin geenyeerra. Karaa Project Curie fi ijoollee diaasporaa biyya alaa jiran. Project Curie meeshaa dhiyeessaa ijoolleen diaasporaan irra jiranii ijaaraa jirru Makoo Lamiif kan kana fakkaatan akka naannoo isaaniitti immoo ijoolleen diaasporaa jiran gatii geejibaa yookiin tiraanspoorteeshinii meeshaa kanaa danda'u jechuudha. Tiraanspoorteeshinii meeshaa kanaa qarshii doolaara 40,000 hanga 50,000 kan baasuudha. Almost gara miliyoonii 6 kan baasuudha. Isaan yoo meeshaa kana geessitan gatii waliigaltee geejibaa hin kaffallu kan jedhan hundumaaf Project Curie meeshaa kenna. Lafa meeshaan hanqatetti immoo ijoolleen kun meeshaa walitti qabanii diaasporaan meeshaa walitti qabanii Project Curietti kennanii qaama isaan erguuf barbaadaniif akka dhufu godha jechuudha.
haala kanaan egaa hanga ammaatti kanaa wajjin konteenerii 25 galchineerra. Konteenerii 25 godinaalee 10 galeeraa jechuudha. Arsii lixaa fi konteenerii 5 waliigalatti immoo dhaabilee fayyaa fi hospitaala 9 galeeraa jechuudha. Arsii lixaa keessaatii gada basaasaan akka buufata fayyaatti buufata lammaffaan. Jalqaba akka buufata fayyaatti kan dhufeef tokko Adaabbaa fi inni lammaffaan gada basaasaa jechuudha. Adaabbaa fi buufata biyyaa biraaf akka tokkotti Baatuu fi kabiraaf akka tokkotti Shaashamannee fi akkasumas immoo Malkaa Odaa fi hospitaala dhufan hundumaa waliigalatti 25 godina 10 keessatti akka wal ga'u gochuudhaan har'a konteenerii 25ffaa galfachuu keenyaaf galataa fi gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Kanagaa konteenerii tokko isaa keessa meeshaan jiru salphaatti ol lakkaa'amee doolaarii 450 hanga 500 ta'a. Kana jechuun gara birriitti gara bilii miliyoona 60 jechuudha. Konteenerii tokko miliyoona 60 fide yeroo jennu konteenerii 25 yeroo galchinu gara biliyoona 1.3 ol hanga ammaatti Oromiyaa galeeraa jechuudha. Kaayyoon jiru karoorri jiru Oromiyaa gara hospitaala 50 waliin ga'u. Kanaaf akka sila himame nuyi gaagama keenyaan meeshaan kun ogguu achii kahu dookumantiitu nu ergama. Dookumantii nu ergarratti dhaabbannee akka biyya galuu fi hayyamsiisnaa jechuudha. Kan qaami hayyaman jiru kan abbaa taayitaa dawaaf nyaataaf dawaa kan jedhamu irraa hayyama fudhannee ministeera fayyaa irraa fudhannee zirzirii tokko meeshaa akka nu galu erga hayyamsiisnee booda meeshaan immoo ergee dhufee Jibuutii galee booda immoo Jibuutii irratti akka biyya galuuf qaraxaaf gatii gumrukaa kaffala. Amma akka Haramayaa Yuunivarsiitii bajet leetirii waan jedhamuudhaan meeshaa konteenera kanaa fi miliyoona 1,68 karaa Haramayaa Yuunivarsiitii xalayaadhaan gumrukaaf seetilii godhameera jechuudha. Haramayaa Yuunivarsiitiin kanaaf miliyoona 1,68 akka bajet leetiriidhaan qaraxasaa ittiin baasiisaa danda'ee akkasumas piroosesii achi keessatti godhamu obbo Amaan wajjin baay'ee qonnamaa turre bu'aa bayii hundumaa keessa ba'ame kan keessan xiqqoo kan adda godhu rakkoo guddaatu qunname kana saasaa kana jaarsolii kaleessa dhufanii dubbachaa ture. Jalqaba meeshaan kun adoolessa keessa ture kan inni gale. Adoolessa Jibuutii ga'eera nuun jedhanii nuyi waraqaa hundumaa finnee ergine yeroo Jibuutii ilaalamu konteenerri hin jiru. Eessa dhaqee jedhanii dogoggoraan kan hin gale jedhamee Maaltaa isa booda Saawud Arabiyaa isa booda wadaba hundumaa keessa naannee asseene. Erga asseenee booda immoo ammas waan hundumaa erga funnee booda kanatu irratti waan jedhamuuf kana hundumaa rabbi nu gargaaree hanga har'aatti waan raawwatamu qabu hundumaa raawwanne meeshaan kun saba kan akka googooneerraa Haramayaa Yuunivarsiitiin pirezidantiin Haramayaa Yuunivarsiitii Dr. Jamaal Yuusufii fi pirezidantiin kolleejii fayyaa keenyaa Dr. Ahmad dhimma kanarratti qooda ga'insa fudhatanii nu immoo hojiidhaan kallattiidhaan abbummaadhaan fudhannee geggeessinee saba kana waan ga'u akka godhamee fi har'a yeroon gammachuu uummata kana argamu dhamaatiin itti dhamaanee lifaatiin itti goone hundumaa bu'aa argateera firii argateera adaraa ogeessitoo fi geggeessitooti buufata fayyaa kanaa ogummaadhaaf of eeggannaadhaan akka itti fayyadamtan adaraa isiniin jechuu barbaada. Darbees ruufuu faajiin qunnamnee turre kanaafuu jiraachuun imalaa rakkina adda addaanii gara fuulduraattis kana qofaa hin dhaabbatu yoo Rabbi nu gargaare itti fufa jennaa. Kanaaf qoodan islaamii lafii fi ruufuu ijaaraa jirru Haramayaa Yuunivarsiitii Piroojeektii Kiyuurii hirmaannaa keessan hundumaaf galatoomaa isinis immoo simannaa nu gootaniif galatoomaa fayyaa ta'aa. Ayyee carraa naa kennameef galatoomaa jedha kabajamoo obbo Usmaan Gannaadee bulchaa bulchiinsa aanaa kennaa kabajamoo kaadhimamaa Dooktar obbo Suyyum istaafii Haramayaa Yuunivarsiitii irraa kabajamoo Sheek Ibrahim Olomaayii kenna kan Haji Muhammadiin bakka nu bu'an jennee yaadaa jirru kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota haadholii siinqee kabajamtoota keessummoota guyyaadhaa sagantaa kana sababeeffachuun bakka kana nu dhuftan kabajamtoota abbootii gadaa istaafii fayyaa aanaa kennaatii fi hawaasa magaalaa kenna hunda dura anaa dhufu baga nagaan dhuftan jechuudha.
barbaada. Akkuma beekamu namni waa bal'aa jedheera bulchaan keenya ergaa guddaa ergaa jajjaboo dabarsaniirani. Keessaayyuu rakkoon keenya rakkoon guddaan rakkoo humna namaa hin qabnu rakkoo dhiyeessii meeshaa qabna. Rakkoo meeshaa dhiyeessii fayyaa gama fayyaatiin gaafa kaafnu rakkoo meeshaati. Jalqaba irratti dursee kan ka'u gama barnootaatiin gaafa kaafnu rakkoo haalduree barnootaaf mijeessuuti. Rakkoo kana cufachuudhaaf deeggarsi abbootii qabeenyaa dhaabbilee garaagaraa kolleejjiiwwan garaagaraa arjoomtota dhuunfaatii fi dhaabbilee NGO garaagaraa nuuf akka mootummaatittis ta'e akka paartiitti baay'ee nu murteessaadha. Keessaayyuu qaawwa kana cufachuudhaaf akka mootummaa keenyaatti hundaa ol diyaaspooraa dhalattoota biyya Itoophiyaa ta'anii fi haala qabatamaa amma argaa irra jirruun aanaa keenyaallee dabalatee kana dura ruufoon dhuftee guyyaa wayii nu dubbisaa turte. Hojii gurguddaa, hojii misoomaa, hojii hawaasa aanaa keenyaa jijjiiruu danda'u akka biyya keessattis hojjechaa jiran, ala irrattis akka hojjechaa jiran wanti hubannoo nuuf kennanii asii deeman jira. Adda waan isaan gaafasa hubannoo nuuf kennantu dhugoomee argine jechuudha. Akka nama tokkootti ani baay'ee natti tole. Keessaayyuu nu uummanni Oromoo biratti uummanni aanaa keenyaallee rakkoon nu qabnu, qaawwi nu qabnu keessaayyuu meeshaalee tajaajila haadholii da'umsaatii fi da'umsa duraatiifis da'umsa boodaa qaawwa guddaa qabna. Qaawwa kana suphachuudhaaf baajanni mootummaa hunda haguuguu hin danda'u. Kana faana dhalattoonni aanaa keenyaa kan akka duratti ka'an Haji Muhammad nuuf dabarsanii bu'uuressanii deeman sun adhallee jiraatanii karaa kanaan uummata kana siif jirradhanii cinaa nuu dhaabachuu isaaniitiif dhugumatti dhalattoota qofaa miti kanneen biyya Itoophiyaa irraas garasitti imalanii hojii bareedaa hojii boonsaa dhaloonni egeree yoomiyyuu isaan eebbisaa isaan galateeffataa ittiin jiraatan hojii akkanaa boonsaa kana nu hojjechuudhaaf dhugumatti baay'ee galateeffachuu isaan barbaanna. Kanarraa kaanee nu warri amma meeshaan kun asin nu dhufe kun akkamitti qabannee tajaajilaaf oolchina kan jedhu kun waan nuuf assaayimentii guddaa ta'uu qabu. Ogeeyyii keenya kanas jiraniif kanas hin jirrellee dabalatee bakka hanqinni ogummaa jiru yoo jiraate isa kana haala qabatamaa aanaa keenyaatiin ilaallee guuttannee meeshaa kana tajaajila guutuudhaaf hawaasa keenya dhaqqabsiisuun dirqama nurraa eeggamu. Kun kan nama kamiyyuu kennitu waan hin taaneef isa akka hojii mareetitti gara keenyatti fudhannee hundaa ol hawaasni adda hojii kana yookaan qabeenyi kun turtii ji'a dheeraa booda akka nu dhaqqabu nu godhan dhaabbilee karaa garagaraatti amantaanis wal qabatu yuunivarsiitii Haramayaa keenyas dabalatee hundaa ol isaan kanneen hunda galateeffachuu barbaada. Kanarraa kan hafe abbootii amantaa keenya hojii kana keessa seenanii faasiliteet nu godhanii jalqaba haga dhumaatitti akka nu dhaqqaban nu godhan dhugumatti akka Haji Muhammadiin hin yaadanne kan nu godhan akka jiran wanti namatti agarsiisu jira. Haji Muhammad dhalataa Gadabii qofaa miti. Nama sikkoo manna qabdu nama amantaa qofa hin taane nama sabboonummaa keessattis qooda guddaa biyya kanaaf dabarsanii uf kennanii gaafa jiranillee humnaaf beekumsa isaanii hin qusanne nuuf hojjetaa turan. Gaafa isaan darbanillee dhaloota isaanitti fufee jireenya kana qaruu danda'an biyya kana misoomsuu danda'an akka nuuf dabarsan wanti namatti agarsiisu jira. Nullee kana karaa kanaan qabannee waan isaan kaleessa nu dhaaban kana itti fufsisuun dirqama kenna. An dhugumatti abbootiin amantaa aanaa kenna warra amantaa qofa hoogganan hin taane warra misooma hoogganan warra nageenya hoogganan kun yeroo kamiyyuu nu boonsitanii kun daran cimee itti fufuu qaba. Gaafiin gurguddaan amma isin dhufaana dhaabattanii gaafataa jirtan gaafii biyya kana ijaaruu gaafii biyya kana jijjiiruuti. Kanaaf irra deebiidhaan irra deddeebine isin galatoofachuu qabna. Kana qofaa miti tikni nageenya faana isin gootanii mootummaa kana itichatan utubdan halkanii guyyaa gaafa rakkoon kamiyyuu jajjabaan gale akka mootummaan keenya isin galateeffatu akka paartiin keenya dhaabatu akka sabni kun ititu yeroo kamiyyuu uummanni keenya yeroo baay'ee guyyaa baay'ee yoo laaltanii kana dura rakkoon garaagaraa yoo uumamu uummanni keenya rakkoo nageenyaatiif saaxilamee lubbuun namaa yeroo baay'ee argina. Kana amma namni hangam jijjiirama kan akka utubaa jirtan wanti namatti agarsiisu jira. Nullee kanarra dhaabannee galata guddaa isinii galchaatiin waan guddaan ergaan guddaan waan darbee fi as dhaabannee waa waliin jechuu caalaa waan amma nuu dhufe kana lakkoofnee tajaajila uummata keenyaatiif dhaqqabsiisuun tajaajila kennu nufaan uummanni keenya akka nu gammadu akka dhaloota boruutiif waa bu'uuressuu dandeenyu wanti isin nu gootan kun nullee nu jajjabeessaa humna nuuf ta'a waan ta'eef an gara kiyyaan ergaan guddaan kanaa ol dabarsu baadhee waan hin jirreef keessaayyuu yuunivarsiitii Haramayaa bakka bu'anii kan dhufaniif jaalleewwan achitti hafan illee
erga garuma kanaan akka eegaleteeffatanii isiniin gaafachaatiin ergaa koo yoo asirratti goolabee waanuma jedhu ulfaadha galatooma. Kebor Multimedia Production.